Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota channelii keenya har'as deebinee dhufneerra. Egaa waan fayyaan kun nama teessisu wantoota garaagaraa gaaffiiwwan garaagaraa kallattii garaagaraan dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya baay'ee irraa waan ka'uuf deebisuudhaaf dhiyaadheen jira jechuudha. Dr. Naafiyaa Argeetudha. Ammas irra deebiin affeerraa isiniif godha. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan dhaqaa kaardii baasaa kottaa isiniin jennu, gatii kaardii isiniin gaafannu, laaboraatoorii hojjechiisaa jennu. Tolaan subscribe qofa gochuudhaan yaalamuu dandeessu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti noora. Egaa kabajamtoota hordoftoota channelii keenya sagantaa kiyya guyyaa irraatiin waan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe gaaffii namoonni gaafatan fakkeenyaaf amma akkuma beekamu durbummaa irratti jechuun kanaan dura durbummaa maal akka ta'e isiniif ibseera. Namoonni hin argine yoo jiraattan akkamitti akka buluu danda'u viidiyoo kanaan dura gadhiisee jala galtee ilaaluu dandeessu. Durbummaan mana yaalaatti hin qoratama kan jedhu namoonni baay'een odeeffannoo qabu. Yoo akkam ta'e qoratama maaliin immoo qoratamaa jedhu namoonni baay'een meeshaa akkamii jira laaboraatoorii moo altiraasaawundii moo maal jedhanii namoota baay'een nu gaafataa jechuudha. Nama hundumaa dhufee durbummaan qorachiisa jedhee hin dhufu. Special keezii qaba kan itti ilaalamu jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee biyya keenya keessatti sababii garaagaraadhaan kan ka'e shamarran fedhii koo malee dhiiraan hin daffarame jechuu danda'u. Shamarran daa'imman yookiin immoo dubartoonni yeroo gudeedaman fedhii malee mana murtiirraa waraqaan ni barreeffama qulqullummaa ishee yookiin immoo durbummaa qabdii moo hin qabdu kan jedhu ni ergama. Isa booda egaa dubartiin tokko yeroo gudeedamtutti waan baay'eetu ilaalama. Tokkoffaa dhibee daddarboo ta'an qorannoon akkasiin godhama. Angalaan yookiin immoo saampiliin xiqqoo qaama saalaa dubartootaa keessaa fudhamee spermiin akka keessa jiru sanyiin dhiiraa akka keessa jiru ilaalama. Inni kan biraa tokko tokko namoonni fakkeenyaaf shakkii garaagaraa qabaatanii sababii garaagaraadhaan kan ka'e ilaalamuu danda'u mana yaalaatti dhufanii. Maaliin ilaalama kan jedhu namoonni baay'een nu gaafatan. Maaliin ilaalama? Altiraasaawundii, raajii moo dhiigaan kan jedhu. Akkuma beekamu durbummaa jechuun meeshaa haphii qaama saalaa dubartootaa haguugee argamudha. Meeshaa haphiidha. Yeroo baay'ee yeroo walqunnamtii saalaatti kan inni citee badu. Jechuun citee bada jechuun sun ta'e incitaa bal'ataa deeme jechuudha. Dhiigi xiqqoo dhiiguu danda'a. Darbees namoota muraasa irratti dhiiguu dhiisuu danda'a jechuudha. Mana yaalaa yommuu dhufan fakkeenyaaf akkuma isinitti himee meeshaa biraan osoo hin taane kan inni ilaalamu ogeessi fayyaa yookiin immoo gaayinakoloojistiin yookiin ogeessonni fayyaa kan ilaalan dubartiin tokko akka isheen ciistu erga godhamee booda ciistee ijaan kan ilaalamu jechuudha. Sirriitti qaama ishee guutummaa ilaaluudhaanii kallattii kamiin akka citee hin beekama jechuudha. Normaalii intaakt haayimaniin jira yookiin immoo qaamni saalaa dubartootaa kan haguugee argamu kunniin ni ilaalama jechuudha. Kara yeroo baay'ee kara dudduubaan cita, kara duubaan cita moo kara bitaan cita, kara mirgaa moo ilaalama jechuudha. Maaliifi fresh ta'ee yookiin immoo kanan duras yoo citeera ta'e ni barama jechuudha. Kanaaf anaatomii isaa yookiin immoo haala uumamsa isaa yeroo baay'ee barumsa irratti waan baratamuuf akkasumas waan baay'ee waan argamuuf isaan anaatoomikaal istiraakcharii isaatiin ilaalama jechuudha. Miidhamee yookiin immoo karaa walqunnamtii saalaanis ta'e karaa biraatiin citeera moo hin cinne kan jedhu ilaalamee ragaan kuni keenya mana murtiitti barreeffamee argama jechuudha. Kun kanaan kan inni qoratamu namoonni baay'een taariitii namoonni qorachiistan jiraachuu dandeessu. Kanaaf ogeessonni fayyaa baruu danda'u jechuudha. Malee meeshaa kan biraa keessa galchanii yookiin immoo yeroo baay'ee namoonni tokko maal jedhu quba keessa godhanii kan ilaaluun lakki quba keessa godhamu osoo hin taane sirriitti ilaalamu malee quba keessa godhuu ilaalamu. Dubartii durbummaa qabdu keessa quba galchuun waan biraadha sirrii miti jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti kan inni ilaalamu karaa kanaan jechuudha. Namni hundumtuu ilaaluu hin danda'u ogeessota fayyaati yookiin immoo hakiimota hakiimii jechuudha kan ilaaluu danda'u. Kanaaf gabaabadhumatti kana fakkaata malee waan biraa yookiin meeshaa biraadhaan ilaalama qubaan ilaalama jedhanii namoonni baay'een kan yaadan jiru waan ta'eef namoota baay'een quunname nama hedduun na gaafate waan ta'eef gabaabadhumatti bifa kanaan kan inni ilaalamu jechuu barbaadanii wanta amma kanattis nama dubbachiisu miti. Hubannoo isiniif kennuuf hin jedhee kana fakkaata. Subscribe tun godhanii beena namoota jaallattaniif share godhaa ulfaadhaa fayyaan dhagna Dr. Naafiyaa.